في رياض الصالحين باب القناعة والعفاف باب جدو جر جتشود حديث بشنيف صدمي شنفار جر. وعن ثوبان رانسي وديس رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجمان الله نجد جر ثوبان ما ينتكفل لي نمني أفناف قبي ألا يسأل الناس نمن kadhadhuudhaan namni ofnaaf qabe jedhe ergamaan shay'an waan tokko naman kadhadhu jedhee namni ofnaaf qabe wa atakaffalu lahu isaafan of qaba biljannati jannataanin isaa of qaba akka rabbiin jannata isaa kennuttan isaa of qabayii jedhe ergamaan namni nam tokkon kadhadhu jedhee kadhaarraa namni nam tokkon kadhadhu jedhee kadhaarraa duroome jechuudha. Faqultu nan jedhe jedha Sawbaan ana kayaa ergamaa rabbii ofan qabaa nam tokko waan kadhadhu jedhe Sawbaan. Fakaana ni ta'e Sawbaan egaa raawwii Sawbaan irraa darsaa Sawbaan tokko nuufi maara kana ammoo fakaana ni ta'e egaa Sawbaan laa yas'alu kan hin kadhanne ta'e ahadan nam tokko shay'an waan tokko hin kadhatu nam tokko illee waa tokko hin kadhatu jechuudha aadaa isaarra. Rawaahu Abu Daawudaa بإسناد صحيح سند صحيحان الراودي فمجتشورا با داود الرا حديث كان الرامال جنان نما كدچونا كن خيرين كمن الراهبان ونبي بشر القبيسة بن المخارق رضي الله عنه قال يا بوني جدك بي بشر قبيسة نجد تحملت يا بونم باتي فمي أمالة باوين باتي فمي ديني وين باتي فمي أكم جنان deenii nama araarsuu nama wayii wallole tuyyuu deenii irratti walloleenaan natu kaffala deenii keessan jedhee Sawbaan kun jechuudha achiin jara sana walitti araarse tahammaltu nan baachifame hamaalatan ba'aa fa'ataytu rasuulallah sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiittan dhufe as'aluhu isa kadhachuudhaaf fiihaa isii keessatti isa kadhachuudhaaf hin dhufe gaarii faqaala ni jedhe ergamaan gaarii yookaan isa gaafachuudhaaf hin dhufe faqaala ni jedhe ergamaan aqim dhaabi hattaa ta'atiyanaa amma nutti dhuftutti as-sadaqatu sadaqaan fana amuru laka biha siif ajajnaa jechuudha laka siif bihaa bisababi mas'alatik sababaa kadhaa kee sanaatiif gaaffii kee kanaatiif si ajajnaati sababaa ati baachifamte sanaatiif siif ajajnaa yeroo zakaan nutti dhufte dhaabi angasuu. ثم قال إيجانا نجد الجمان كزيدي كي قبيسة يا قبيسة يا قبيسة إن المسألة يا بوك الآن لا تحل على الانتاتو إلا لأحد ثلاثة نما جتشون تكون نما سديتي ملي أكز جتشون نما سدي كيسا نما تكون نما سدن كان كيساتي ملي نما سدي في يمامات أجتشون كدان رجل غربالة توك تحمل حمالة كان باتشفمي بقى ديني وإي كان يسر خايامي فحلت له المسألة إساف حلال تاتي كدان حتى يصيبها أما سي أرغتوت ثم يمسك إيغانا وفقبا مو إيغا سي أرغتيك إيغا وانتين ديني سنة فرا كفالو ديني أكام ماتي فرأتيك ديني سنة إيغا كفال مولكي كدتيوم باسا جرتي أوات آجرتي جريتي ففور إيسي كانوا فقبيف نتا يوم متاكها إدانو كدان كوي نوات آتي تيجي ففتي حراما جيجو ورجلون أمس قربان أصابته كنيسة جائحة مصيبان بلان إتحت ماله كان أبم سيف تيوريسا akka fakkeenyaaf afaatiin namatti bu'ee firaafiren isaa badee akka fakkeenyaaf hedduu cabbiin faan namatti bu'u jira waa hedduun namatti bu'u jira gaarii qabbana fa'i bu'u jira musiibaan kan horii isaatti buutee dhabamsiifte qabeenya isaa firaafiree isaa fahallat lahul mas'ala isaa falaal taati kadhaan hattaa yusiiba amma argatutti qawaaman waan isa dhaabu amma argatutti min aishin jiruu isaarraa waan isa dhaabee jiraachisu amma argatutti أو قال تكارجمان نجد سداد من عيش لكي جروسا أما في دي لكي جروساتي أما أرغتو والي جروسا لكي في سجراتشو أما أرغتو تي كدتشوني سافلالي جيتشو لاما إني سدفا ورجلون إني كدام بكوف ورجلون قربان أمس أصابته كنيسة تط غاري فاقة هيمان إسين غران كم نجتشو بقوتونا متلج آفت
حتى يقول أما جدت إسيو إيسما ساكن أمر قابوت ثلاثة نمني سدي من ذوي الحجة ورين أكليك أبا نراكني تاي ورين أكليك أبا نراكني تان سدن سنو غاريدا حتى يصيب آية من قومه orma saarraa saniyyuu nama orma saarraa fira saarraa aalii saarraa namni sadi namni aqlii qabu amma ni ragaa ba'uufitti maal jedhe laqad asaabat dhugumatti isa tuxxee jirti fulaanun ebeluun faaqatun fulaanan ebeluun faaqatun hiyyummaan isa tuxxee jirti jedhanii gaafa jari ragaa ba'aniif sunu namni sadi namni jajjabaan namni namaan deemuu danda'u wahii gaafa ragaa ba'eef ebeluun bakka natti musiibaan tuxxeetti yookaan rakkina qaba jedhee gaafa namni ragaa ba'e namni sadii kadhachuun isaa ni ta'a. Isayyuu amma kamitti jennaan gaarii fahallat lahul mas'alatu yaaboo kadhaan isaa falaal taate attaa yusiibaa amma argatutti qawaamanii waan isaaf dhaabu jennaan waan jiruu isaa dhaabuuf mina ishin jiruurraa waan isaaf dhaabatu jechuudha. Awqaala takkaa ergamaan ni jedhe sidaadan mina ishinii. Amma argatutti waan likkii jiruusaa jennaani waan likkii godhee jiruusaa dhaabuuf amma argatutti famaasi waa hunna gaafa jechuudha isayyuu gaafa waan likkii jiruusaatti fidee galee faqiidhummaan mucuusii uma nyaatee buluuf waan ittiin jiraatu gaafa kadhatee argatee jedhe dhaabuu qaba jechuudha achumatti famaasi waa hunna wanni jara kana sadan malee jiru minal mas'alati kadhaarraa jedhe ergamaan yaa qabiisa siif hin dhagaa wanni kana sadan malee jiru suxtun haraama isiin jedheen haraama yaakuluhaa kan isii nyaatu jechuudha saahibuhaa saahibnisi yaakuluhaa yookaan ni nyaata saahibuhaa saahibnisi suxtan haraama nyaata yoo kanaan malee kadhatee hina waaxaa abboo jedhee kanuma akkaawuntii irraa birrii tuullaa qabu kan hojjetatuu danda'uu fi kan rakkina tokko hin qabne yoo ligappiyee kadhatee haraama jechuudha horiin ni nyaataa jiru sun rawaahu muslim tadii sagan odees alhamaalaa jechuun bifati ilaahitti qaraanii ayyaqaa qitaaluun argamuudha lolli amaalaaf fassaramaa jira ayyaqaa argamuudha qitaaluun lolli wanahu wanni lola fakkaatullee bayna fariiqayni gidduu jamaa lamaaniitti yookaan gidduu nama lamaaniitti lolli wayii argamuudha fayyuslihu tolchuudha insaanu namni biraa namni baynahum jidduu isaanii tolchuudha jidduu fariiqa lamaanii sana tolchuudha araarsuudha alaamaaliin horii irratti yatahammaluhu horii sana kan baadhatu wayaltadhimuhu isa horii sana qabsiisee alaa nafsi lubbuu isaa irratti horii sana qabsiisee horii akkanaa irratti labda miti horii sana natu kaffalaa an lubbuu koo baachiseeti sin araaramaa jedhee akkanatti of qabsiisee jechuudha gaarii namni akkanaa jechuudha deemee kadhatee amma deenii kana ofirraa kafaluu kadhachuun barbaachisaadha haqqadamaadhaaf alhaajatu jechuun namni sinuma zabana kana akkanatti tola laarsuu jiraateen shakka alhaajatu haaja alhaa'iju jechuun aljaa'ihatu jechuun alaafaatu afaatii musiibaadha tusiibu kan tuttu maala insaani horii ilma namaa kan tuttuun aafaat jedhama walqawaamu jechuun bikasirii qaafi wafatihaa huwa maa yaquumu bihi amrul insaan qawmii jechuun waan amrii ilma namaa qabanii dhaabatanu min maaliin wariirraa wanaawii waan akkanaarraa jechuudha. Astidaadu jechuun bikasirisiin maa yasuddu waan jabeessu haajatal gaarii haajaa isaa kan jabeessu jechuudha. Haajaa nama rakkatee wayii ka jabeessee dhaabu haajaa isaa wayakfii kan isa ga'u jechuudha. Alfaaqatu jechuun alfaqru faqrii jechuudha hiyyummaa. Alhijaa jechuun alaqlu warreen aqlii qaban jechuudha jedha Nawawiin. Hadiisa kanarraa gabaabumatti maal hubanna jennaan kadhaan haraam ta'uu irraa hubanna. Ammoo inni lammataa namni jechuudha akkanatti rakkifame akka kadhaan illee isaaf alaalte irraa hubanna jechuudha. Gaariidha waan Abii Hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi allahumma salli ala muhammadin sallim ergamaan Allah qaala ni jedhe laysal miskiinu yaaboo hin taane miskiinaa yaaboo dhabaan taane duuba alladhii innichi yaxuufu naanna'u jennaan alannaasi inni namarra naanna'e waa kadhatu dhabaa miti miskiina miti tarudduhu kan isa deebiftu alluqmatu luqmaanii fi walluqmataani luqmaan lama kan isa deebiftu luqmaan tokko luqmaan lama ogguutti kennan kan isa deebiftu inni miskiinan jedhamu wattamru tamriin takkaaf duuba wattamraani jennaan wattamrataani tamriin lama kan isa deebiftu inni akkanaa miskiinan jedhamu gaa duuba walaakinna almiskiina akkana jennu miskiinni duuba yaa'i alladhiina isaannan laa yajidu isaannan hin arganne duuba ginan horii wayii yugniihi
kan isaan duroomsu jennaani durummaa isaan duroomsu way kan hin argannedha miskiina jechuun walaa yuftanu lahu kan isaafillee jechuudha hin beekne kan isaafillee jennaan hin faxxanne jechuudha gaa duuba kadhaa sanaaf kan kadhaa sanatti jechuudha hin daddafne yoo kaa'u kan kadhaa sana kadhatuudhaaf illee waan beekne jechuudha ilmi ittiin qabne fayyutasaddaqu yaa booyisa fayyutasaddaqu alayhi isarratti saddaqatamuufu jennaan kan hin beekamne isarratti saddaqatamuufu jechuudha kan hin beekamne ebedoon kun miskiinaa laata jedhameellee kan hin beekamne isarratti saddaqatamuudha silaamoonni bar miskiinaa bar waan tokko kadhachuu fi himachuulee yaa malee walaa yaquumu wala waan dhaabbatu inni fayyas'aalu naasa nama kadhachuudha waan dhaabbatu yookaan walaa yaquumu dhaabbatu fayyas'aalu kadhatu annaasa nama dhaabbateellee nama kadhatu walkaylee yeroo namaa na gargaaraan jedhu miskiinis akkanaati keessootti immoo hin rakkata isa kanaa maan rakkinni kee jettee irratti saddaqatuun sadaqaa guddaadha jechuudha muttafaqun alayhi bukaarii muslimi gaarii baaba jechuudha kadhaa asitti xumuree natti fakkaata warra jechuudha kadhaa raatifamu rabbiin haa taa'isu baabni itti aanu baabu jawaazi as deebisi baabu jawaazi baaba baqqawuuti maaltu al-aqzi fudhachuun amma immoo duraan haraama godhaa turre amma kadhaan haraama jiraatu amma immoo waan fudhachuun immoo fudhachuun kadhachuu osoo hin taane waan fudhachuun immoo jawaazaa dhufaara baqqawuu baabu jawaazi baaba baqqawuuti al-aqzi fudhachuun min gayri mas'alatiin kadhaadhaan malee fudhachuun ati waan namni sii kenne tokko tuun kadhatiin fudhachuun walaa taxlucu ilayhi mumullachuun maletti gara isaatti akkasii kennamuuf mumullachuun maletti akkasii kennamuuf gara isaatti sosso'uun maletti yoo waa sii kenname fudhachuu moo dubbanna akkas baabni kun immoo kadhaa daawwatteen didiin gaafa kanaan tola saaraa namni waa sii kenne tuatiin kadhatiin gaafa sii kenne fudhadhu fo'aa godhi an saalimin ibnu abdillah ibnu amrin an abiihi an abdillah an abiihi abdillah ibnu umara an umara radiyallahu anhu umaroon jedha abdillah to deessaa dhagaa duuba umarii gaarii qaala ni jedhe kaana rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni ta'e yuuxiini kan naa kennu ta'e kaana ni ta'e ergamaan rabbii yuuxiini kan naa kennu ta'e alaxaa kenna wayi kan naa kennu ta'e jedhe umar ergamaatu kenna wayi naa kenne jedhe naa kennee jennaan faaquulu nan jedhaanan immoo jedhe aaxiihi isa kenni man huwa afqaru min ilayhi nama gara isaatti aajomaa kenniif minni anarra nama gara isaatti aajomutti kenniif anarra jechuudha anarra nama gara isaatti aajomaa ta'e kenniif kenna kanaan jedheen faqaala inni jedhe ergamaan immoo kuzhu fudhadhu wa idhaa jaa'aka umar hogguu sitti dhufe min haadha almaali horii kanarraa yeroo sitti dhufe shay'ii wa'ii wa anta ghayru mushrifin ati itti bololuudhaan maletti barbaaduudhaan maletti walaa saa'ilin kadhataa ta'uudhaan maletti fakuzuu fudhadhu gaafati itu atin kadhatiin itu ati naafa kennamullee barbaadin itu ati mumullatiniif gaafa dhuma dhufee sii kenname fudhadhu fatamawwalhu isa wal kaawwadhu horii godhadhu yoo feete fa in shiita yoo feete immoo kullahu cufasaa garii isaa irraa jechuudha fa in shiita yoo feete kullahu cufasaa fudhadhu wa in shiita yoo feete immoo tasaddaq bihi isaaf garii irraa saddaqadhu yookiin muluu isaallee fuudhii saddaqadhu sadaqaa sii ta'a wamaalaa waan immoo kana malee jiru waan akkanaan itu atin barbaadiniif itu atin kadhatiin sii kenname malee immoo waan jiru falaa tatbacuhu nafsak nafsii kee jala deemtee hin kadhatiin hin mul'atiniifi qaala ni jedhe saalim ni jedhe gaakaakayyuun gaafa kaana ni ta'e abdullaa ni ta'e laa yas'alu kan hin kadhanne ta'e ahadan nam tokko kan nam tokko hin kadhanne ta'e abdallaan ibni umar kana umarirraa waan dhaga'e jecha shay'an waan tokko ولا يرده إن ديبس مو ولا يرد إن ديبس شيء وان تكو عطيه واني ساو كنمي تكمون ديبس جاري متفق عليه بخاري مسلم مسرف جتون بسيني شيني تقراني شيني تقاق أبو تقراني أي مطلع ليه جرساتي مملتشور عملتي كان سيكن من مو فرده غافنا من دياسي فيدي إلا يبلو فرده كان غاسي فم فيدي جدي هيان كباوي إمامنا كني تتنشي تين فرده وفيت صدقات يوفيت مو مسكينا خندي فودي دبرسي ماله kadhaatu haraami malee waan ofiin sii kenname itu ati mul'iffatiin itu ati barbaade waan sii kenname fudhachuun hin dandeessa jechuudha jawaaz gaarii baabul hassi ammas baabni nuti itti seenuu deemnu kun immoo baaba jechuudha kaasuuti alal akli nyaachuu irratti min amali yadihi wajii harka isaatii nyaachuu irratti baaba nama kakkaasuuti wajii harka keetiitiin nyaadhu
hojjedhu nyaadhu jedhani baaba nama kakkaasudha baabni kun immoo baaba hojjetanii nyaachuutti nama kakkaasudha watta'afuufi bihi tikfamuu isaan anis su'aali kadhaarraa tikfamuu hojii harka ifiitiin kadhaarraa tikfamuu baaba akkanatti nu ajajudha watta'ariidu lil'ixaa gaarii ammas jechuudha labbaa galuu dhiisuu isaan kadhaadhaaf kennaadhaaf labbaa galtee mul'achuu dhiisuu irraa kan si eegutti kakkaasu gaafa hojii harka keetiin hojjettee yookaan jechuudha gaafa jechuudha waan harka keetiin hojjettee fi waan ifii hojjettee gaafa fayyadamtee kadhaarraa of teeksitaa si kennamurraa mul'achuudhaaf teessita jechuudha. Qaala Allahu Ta'ala baaba kana haasa'uu deemna. Qaala Allahu Ta'ala rabbii wal ta'anni jedhe. Faayidaa qudiyati salaa ogguuniif xumuramte salaanni fantashiru yaha facaha jedha rabbiin fil ardi dachii keessa. Ogguu salaatanii fixxanii cal jettanii masjiiduma rizqiin jedhettanii ciisaan oliinaa faca'a. Fil ardi dachii keessa wabtagu barbaada min fadlillah tola rabbiirraa barbaada. Rizqii kan deemanii itti dhaqantu jira waan ta'eef barbaada rizqii rabbiirraa. Gaarii akkasii jechuudha. Waan Abii Abdillaahi kunillee akka namni deemee dalagatu nuu kenna jechuudha. Waan Abii Abdillaahi Az-Zubayr ibn al-Awaami رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجمان الله نجي جنان ارجمان الله نجي لأن يأخذ يابو فدتوتو أحدكم تكون كيسان فدتوتو أحبله أحبله فينيو إسا فدتوتو تكون كيسان فدتوتو جدي فينيو إسا ثم يأتي إيغنا رفوت الجبل تبتي لك فياتي إسان نفون بحذمات من حطب تولا تكا قرآن راكنتين دفوت على ظهري دقد سارت فيبيعها إسي قرقروت فيكف الله بها وجهه إسان ربين قبوته لسا خير له إساب تعالى مال راك أبون أن المسألة كان راك أبون خير له إساب تعالى من أن يسأل الناس نما كدتشور أعطوه إساكن نيون من سنو أو منعوه إسادوتس إساكن نسي نما كدتشور نمني توكو فينيو سافو دتي غلا تباتي باي قران تولا توكو فنانه دفه إسان غرغرته إسا غرغرته إسان جراچوتي سا چالا نم توكو كدته تيم بلور جچو إساكن نله إسادوتله رواه البخاري بخاري تديس كانو ديس جچو gaarii kunillee adeemni kun maal nuu kenna jennaan akka namni hojjetatu walau kaana haxaban utuma quraan ta'ellee hojiin hin tuffatamu jechuudha. Oduma maal ta'ee akka namni hojjetee ittiin jiraatu jechuudha. Itti nu kakkaasa adeemni kun. Waan Abii Hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullah allahumma salli ala muhammad wa sallim ergamaan allah ni jee duuba li'an yaxtaxiba yaaboomu guurratuutu li'an yaxtaxiba funaannachuutu yookaa guurratuutu أحدكم تكون كيسن حذمة تولا قراني على ظهري دقدا سارتي قررتوتو هنا نتشوتو جتشود تكون كيسن دقدا سارتي قران خير لو يساب تعالى من أن يسأل كدتشورة أحدا نمتوك فيعطيه إساب كنيو أو يمنعه إساد أوتيو أباني نكالة تكون إساب كنوس إساد أوتوسي namatti dhufe waa kadhachuurra namni tokko qoraan funaanee gurguree jiraachuutti irra caalaadha jedhe ergamaan subhaanallah muttafaqun alee bukaarii muslim arra aybiidha jechuudha beela qoraan gurgurti jennaan rakkinatti nama laala ciisee du'a malee namni qoraan gurguree nyaatu jechuudha waanuhu doofummaadha jennaan kana waanuhu isumarraan si odeessa ani nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan allah qaala ni jedhe kaana daawudu ni ta'e daawud alayhi salaam rabbiin isarraa haa jaallatu nageenyi isarraa haa jiraatu لا يأكل كان ينان تي داود عدا ساكيست إلا من عمل يده وان أركساتي نجت ملين نياتو ان داود عدا سارة وان أركساتي نجت مل فري أركساتي نجت ملين نياتو رواه البخاري بخاري تديس كانوا دي وعنه جارد أبي موريرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله قال نجد كان نتي زكريا نتي عليه السلام نجني سرت نجارة akkasi jechuudha rawaahu muslim tadisa kana odees ambiyoonni hojii siitiin jiraatti harka siitiin jiraatte jechuudha gaarii wa anil miqdaam ibn ma'adi yakriba radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal nijid ma akala waan nyaanne ahadun namni tokko xaama nyaata qaxxu takka jedhe ergamaan takka namni tokko nyaata nyaanne jedhe
nyaata takka nyaatee hin beeku namni tokko khayran nyaata caalaa nyaatee hin beeku min ayyaa akulaa nyaachuurra min amali yadihi wajii min amali yadihi waan harka isaatiin hojjete nyaachuurra takkaa namni waan gaarii nyaatee hin beeku wanni harka isaatiin hojjete hoo gaariidha jechuudha bar wa inna nabiyyallaahi nabiyyi rabbi daawud alayhi salaam kaana ni ta'e yaakulu kan nyaatu ta'e min amali yadihi wajii harka isaa waan nyaatu ta'e min amali yadihi wajii harka isaarraa kan nyaatu ta'e harka isaatiin hojjetee cabsee buusee baasee hojjetee kan nyaatu ta'e nabi daawud isa kanaafuu irra caalaa nyaata takkaa ilmi namaa nyaanne waan harka isaatiin hojjetee nyaate irra jechuudha rawaahul bukaarii tadiisa kana odeesse yeroo kana jennu tasuma mudhattee wooti barbaree waliin maktee hojjechuu osoo hin taane waan isa bitu hojjechuudha baraati akkasii bar waan isa bitu mana keessaa yoo sararaatanii qabaattellee yoo maal qabaattellee dirqama dhattee immoo guuftee hojjettee nyaattaa osoo hin taane waan isa bitu horii sana hojjetuudhaati jechuudha. Gaari baabni kunillee baaba jajjabinaan hojjetuu baaba kadhaa keessaa ba'uu irratti nu gargaara inshaallah. Gaari bakka kana bullaa وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق.